mata dureen dubbii kootii irratti dubbadhu as ol kottu kan jiru. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. As ol kottu. Iddoo kanatti dubbiin Waaqayyoo kan inni dubbatu bartoota warra isa duukaa turan, warra Gooftaa duukaa turan Yohaannis isa ture. Isicha namoonni hidhanii mana hidhaa keessatti gatan galaana gidduu keessaa ba'uu hin dandeessu, hojjechuu hin dandeessu, deemuu hin dandeessu lafa isaan jedhanii iddoo isaan itti hidhanii kaa'an biyya bishaan keessaa biyya Phaaximoos jedhamu keessatti Waaqayyo yeroo inni itti dubbatu nutti argisiisa. Iddoon kun lammaffaan dhaga'e sagalee Waaqayyoo natti dubbatu yeroo lammaffaan dhaga'e. Inni jalqaba Waaqayyoo itti dubbatee dhaga'e suni mul'ata Yohaannis boqonnaa 1:9-11 isa ture. Innis akkas jedha: ani Yohaannis obboleessi keessan rakkina keessaa, mootummaa keessaa, obsa Yesuusii wajjin, hafuura keessaas isinii wajjin nan hirmaadha. Dubbii Waaqayyoo duukaa, wanta Yesuus duukaa ba'e duukaas waanan bu'eef biyya bishaan keessaa ishee Phaaximoos jedhamtu tokkotti nan eegame. Guyyaa isa guyyaa Gooftaa jedhamee beekametti ani hafuuraan guutameen booddee kootiin sagalee guddaa, sagalee malakataa fakkaatu tokko dhaga'e. Sagalichis waan arguutti jirtu kana macaafa akka ta'utti caafinaan jedheetu natti dubbate. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Ergaa isaa isa duraa sana keessatti Waaqayyo yeroo itti dubbatetti, Gooftaan yeroo itti dubbatetti wanta ta'uun irra jiru caafi jedheetu itti dubbata. Innis immoo dinqii garaagaraa argitu qaba. Waldoota kiristaanaa 7 kana jedheetu itti dubbateetu akka inni barreessee erguuf godha. Lammaffaas immoo sagaleen guddaa kun deebi'eetuma iddoodhuma inni dhaabatee jirutti utuu inni itti dubbatee al lammaffaa natti dubbatu dhaga'a. Sagaleen itti sila natti dubbate. Inni sila itti dubbatu kun maal jedheetu itti dubbata? Amma immoo iddoo makaleessa dhaabattu miti, iddoo dheengadda dhaabattu miti, ol kottu jedha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Warra jireenyaan ol ka'u Waaqayyo nu haa godhu. Warra hafuuraan ol ba'u Waaqayyo nu haa godhu. Waaqayyo obboloota koo akka dheengaddaatti akka kaleessaa qofatti hojjetame har'as akka haaraatti Waaqayyo karaa qaba. Akka haaraatti hojjechuu danda'a, akka haaraatti hojjechuu barbaada. Jireenya keenya keessaan, tajaajila keenya keessaan, waan hundumaa keessaan Waaqayyo akka haaraatti mul'achuu barbaada. Galanni Gooftaadhaaf haa ta'u. Iddoon inni itti waame kun iddoo attamiiti? Tokkoffaas keessatti waan nu ilaallu waan lama. As jedha iddoo tokko. Itti aanee immoo ol jedha. As jechaan isaa sun maalini? Iddootti si waame sana Waaqayyo dursee jira. Maqaan Gooftaa kan eebbifame haa ta'u. Lafa duwwaatti, lafa Waaqayyo hin argamne, lafa Waaqayyo si hin dhageenyetti si waame miti Waaqayyo. Lafa ulfinni isaa jiru, lafa jaalalli isaa jiru, lafa eebbi isaa jiru, lafa akeeki isaa jirutti kottu siin jedha Waaqayyo. Gooftaaf galanni haa ta'u. As eessan dhaqaa jechuu danda'a namni yeroo Waaqayyoon waamu. Maalli jiraa yoo dhaqaa jechuu danda'a. Waaqayyo garuu ni dhaabatee si waama. Dursee achiin jira. Lafa waan jirretti miti. Lafati sodaattutti miti. As ani jira. Isa attamitti si waamattaane immoo ol jedha. Galanni Gooftaadhaaf haa ta'u. Ol isa kaleessaarraa kan siif caalu. Isa dheengaddaarraa kan siif caalu. Isa duriirraa kan siif caalu. Achitti ol kottu jedha. Maaliif Yohaannis Waaqayyo ol jedhaan? Hubadhaa. Namni kun mana hidhaa isuma biyya lafaa akkasumaan ta'e keessatti hidhamee jira miti. Galaana gidduutti hidhamee jira. Namoonni yeroo hidhan sanatti egaa bitaatiin karaan hin jiru, mirgaan hin jiru, duraan hin jiru, boodaan hin jiru jedhanii hidhaniiru. Waaqayyo garuu diinonni keessiif karaan hin jiru jedhaniiru. Anaaf garuu karaan jira. Oliin si baasa, oliin si qaba, siin guddisa. Ati ol kottu jedhaan maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Karaan anaaf dhibee jedhanii Waaqayyoof karaan jira. Haala keessa jirtu, haala nu marsee jiru keessatti Waaqayyo duwwaa naa dubbatu malee Waaqayyo karaa qaba.
karaatti baasu Waaqayyo qaba maqaan isaa eebbifamu. Garri inni itti baasu immoo garatti namooti si bukkee dhaabbatanii dalga si ilaalan itti isaan hin taane. Gara isaaniitti sitti dhufanii ittiin si waraanan si rukkutan utuu hin taane gara guddinaatti gara isaan si qaqqabuu hin dandeenyetti gara isaan si bira ga'uu hin dandeenyetti ol kottu siin jedha Waaqayyo. Gooftaaf galannaa ta'u. Utuu isaan karaa biraa eeganii Waaqayyo garuu irra keessan karaa baasa. Waaqayyoof karaan hundumti hin danda'amu miti. Karaa qaba Waaqayyo karaa hundumaan. Wanti Waaqayyo hin daangessu hin jiru. Kanaaf Waaqayyo ol kottu jedheen. Har'a maaliif Waaqayyo ol jedhe? Iddoon olii kun maal mul'isa? Gara guddinaatti, gara tulluu isa ta'e, gara ol jedhaa isa ta'etti kottu jedha. Jireenyi keenya eessa dhaabatee jira yoo Waaqayyo irra nu waamaa jira? Tajaajilli keenya, hafuurri keenya eessa dhaabatee jira yoo irra Waaqayyo nu waamaa jira? Dadhabnee jirra moo laata? Moo akka nuuf dabalamuuf Waaqayyo nu waamaa jira? Dubbiin kun tokko keenyatti kan dubbatu nama tokkoof duwwaa dhufa miti dubbiin kun. Hunduma keenya ilaallata. Waaqayyo ol kottu jedheera. Eessa teenyee jira? Galgala kana hafuura kana keessatti of ilaali. Eessan jira yoo Waaqayyo achi hin taa'in, iddoo kaleessaa hin taa'in, akkuma saba isaa Israa'eliin iddoo kana yeroo dheeraadhaaf addana turtaniittu ittiin jedhe sana. Jireenya hafuuraa keenya achuma taa'ee tureeraadhaan. Achii ka'uu dadhabneerraadhaan. Waaqayyo garuu galgala kana nu waama. Ol ka'aa jedha maqaan Waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Ani isiniif jira, an dhaabadheen sin eega. Inni isin guddisu sin waameera, hin sodaatinaa. Isin ka'aa malee, isin tattaafadhaa malee. Ani karaan itti isin baasu qaba, karaan itti isin guddisu qaba jedha Waaqayyo. Gooftaaf galanni haa ta'u. Egaa Waaqayyo yeroo ol jedhu sanatti egaa tulluu dhalaalaa ol waan gaara ba'an waan tulluutti ol ba'an macaafa kakuu keessatti yeroo itti ijoolleen Israa'el Museen fa'aa tulluu Siinaatti ol ba'aa turan bara sana wajjin wal fakkaata. Ol gara tullichaatti ol kottu tulluu isicha dhaabbatu isa fiizikaalii bara sanaa miti. Inni har'a galgala kana Waaqayyotti nu waamu tulluu hafuuraatti. Tulluu guddinaatti Waaqayyoonni galgala kana nu waamu. Yeroo waamu Waaqayyo egaa akkuma tulluun fiizikaalii sana yeroo ol baanu callisaniitu miti. Daa'imni tulluu yaabuu hin dandeessu. Maaliif humna gaafata? Akeekkatanii ilaaluun ejjechuu barbaachisa. Tulluu ol dheeraa tokkorra callisanii mafiiganii hin ba'ani. Akkaataatti ba'an qaba. Kanaaf jireenya hafuuraa keenyattis akkaataatti guddannee itti baanu nu barbaachisa. Innis immoo maali? Dubbii Waaqayyoo dubbifachuu, Waaqayyoo kadhachuutti gara guddinaatti ba'amu. Maqaan Gooftaa kan eebbifame haa ta'u. Al takkaattuu taalanii hin ba'ani. Al takkaattuu taalanii iddoo sana hin ga'ani. Biyya lafaa irratti istiraateejiidhaaf gargaara wanti tulluu ta'e. Warri miilitarii warri waraanaas wanta adda addaa meeshaa gurguddaa irra kaawwatanii warri quunnamtiidhaaf kominikeeshiniidhaaf barbaadanii neetwoorkii adda addaa irra kaawwachuudhaaf iddoo gurguddaa na filatu iddoo ol jedhaa iddoo ol ka'a. Maaliif yoo irra ka'an neetwoorkiin isaa kiliirii ta'a. Meeshaan gurguddaa iddoo barbaadetti rukutuu danda'a. Akkuma kana meeshaan jireenya hafuuraatiin yoo guddan hojii diinaa baay'ee diiguu dandeenyu qabaayyuuti Waaqayyo gara guddinaatti ol ba'aa jira. Jireenya hafuuraan akka nu yeroo hundumaa daa'iman ta'an akkuma nu iddoo sana hin teenyeef Waaqayyo ol ka'aa ol ba'aa jedhee nu waama. Egaa gara tulluu sanaatti yeroo ol ba'amu seera ba'uu boqonnaa 19 lakkoofsa 10 irratti seera ba'uu boqonnaa 19 lakkoofsa 10 irratti Waaqayyo Museedhaan gara tulluu Siinaatti ol ba'i ol kottuu achitti sitti mul'adhaa jedheetu itti dubbata.
Museen gaafa ol ba'ee jedhu Waaqayyo akkasitti jedhe. Mee deemniitiin saba kootiin akkas jedhi dura jedheen. Guyyaa lamaan kana of qulleessaa. Gaafa guyyaa sadaffaa ulfinaan na mul'adhaati. Of qulleessaa. Uffata keessanis miiccadhaa jedhanii dhaqii saba koo Israa'elitti dubbadhu jedheen. Museenis dhufee gurguddoota Israa'elii fi saba Israa'elitti isa Waaqayyotti dubbate kana gaafa itti dubbatu hin qoqophaa'aa turan. Ilaalaa jarri sun tulluu sana yaabaan jiran. Maaliif dubbii Waaqayyoo naannessitti daarii godhii jedhee kan itti ba'u kan ol ba'u Museen Iyyaasuu duwwaa fudhatee ol ba'a. Iyyaasuun isa wajjin leevelii gubbaan ga'u. Egaa Waaqayyo as keessatti warra fagoo dhaabbatanii tulluu sana irratti ulfina sana eegan isaanirraa qulqullina yoo barbaade warra Waaqayyo tulluu kanatti ol ba'aa jirurraa immoo qulqullina mamiyaa barbaadu. Qulqullina caalchisee barbaada. Qajeelina caalchisee barbaada. Gaarummaa caalchisee barbaada. Ogummaa caalchisee barbaada. Warri sun warra fagoo dhaabatanii halaalatti ulfina isaa eeganidha. Nuun garuu galgala kanatti warri ofii tokko tokko keenya ol ba'aa iddoo ani jirutti, ol ba'aa iddoo ani argamutti, ol ba'aa iddoo fedhii koo jaalalli koo jirutti yeroo nuun jiru Waaqayyo nurraas waan eegu qaba jechaadha. Nus of eeggannaadhaan gaarichatti akka ol baanu of qulleessuudhaan jireenya qulqullummaa qabu, jireenya qajeelummaa qabu fuula Waaqayyo duratti argamuu nurraa barbaada jechaadha. Maaliif ani qulqulluu akkan ta'e isinis qulqulloota ta'aa dubbii Waaqayyo. Kanaaf qulqullina Waaqayyo caalchisee tokko tokko keenya irraa barbaada jechaadha. Har'a namni lafa dhaabbatee namni alaala dhaabbatee akka bara Musee faa sana fagootti callisee ilaalu hin jiru. Waaqayyo tokko tokko keenyatti nu waameera. Akka nuyi ol baanu, akka nuyi gaarichatti ol baanu tokko tokko keenyaaf waamichi ta'eera. Egaa namni gaarichatti ol ba'u, namni tulluu sanatti ol ba'u, egaa Waaqayyo kiraateriyaa kanarraa barbaade maal arguuf jiru tulluu sanatti ol ba'an? Maaltu ta'uuf jira achirratti? Warri tulluu sanarratti ol ba'an sirriitti dhaga'u. Sirriitti dubbii Waaqayyoo dhaga'u. Seera boqonnaa 32:17 irratti Iyyaasuun yeroo Museen gaaricharraa gadi bu'aa dhufe hubadhaa Museen gararraa gubbaa iddoo Waaqayyotti argamu ture. Iyyaasuun garuu gaaricha yeroo yaabbate iyyuu gajjalaan ture. Sagalee dhaga'amaa iyyuu akkas jedhe Iyyaasuun Museedhaan. Sagalee lolaan iddoo buufataa keessaa dhaga'aya Musee jennaan Museen lakkii anoon namni dhaga'u sagalee lolaa miti. Sagalee mo'uu yookaan sagalee mo'amuutu hin taane an sagalee sirbaan dhaga'a. Namni fuula Waaqayyo duratti argamu, namni jireenya hafuuraan guddate isa Waaqayyo dubbatu sirriitti dhaga'a. Maqaan Gooftaa kan eebbifame haa ta'u. Qajeelchee dhaga'a, sirriitti isa dubbatame dhaga'a jechaadha. Kanaaf Museen anoo lakkisa dhageesse sana miti kanan dhaga'e qabaa. Kanaaf yoo hafuuratti guddanne Waaqayyo irraa sirriitti dhageenya. Waan Waaqayyo nutti dubbate, waan Waaqayyo jedhe, waan Waaqayyo nu abboome sirriitti dhageenya jechuudha. Gooftaaf galanni haa ta'u. Inni lammaffaa warri ol ba'an ulfina Waaqayyoota irraa mul'ata. Ulfina Waaqayyo isa jiraataati irraa mul'ata. Musee ificha dhaqee gaarichatti ol ba'e sanarraati calaqqifni fuula isaati adda isaati namooti ilaaluu waan dadhabaniif fuula keetti uffata godhadhu ilaaluu dadhabne jedhan. Maalti kana kun ol ba'ee Waaqayyoo wajjin wal arguu isaati. Ol ba'ee Waaqayyoo wajjin dubbachuu isaati ulfinni Waaqayyoo akka irraa mul'atu godhe jechaadha. Har'as jireenya hafuuraatti yoo guddanne tajaajila keenya keessaan ulfinni Waaqayyoo mul'ata. Waaqeffannaa keenya keessaan ulfinni Waaqayyoo mul'ata. Hojii keenya keessaan ulfinni Waaqayyoo mul'ata. Deemsa keenya keessaan ulfinni Waaqayyoo mul'ata. Kanaaf ol ba'uu
nurraa barbaada Waaqayyo. Iddoo sana taa'uu miti ulfina caalu yoo dabalachuu barbaanne, beekumsa caalu yoo dabalachuu barbaanne, ogummaa caalu dabalachuu yoo barbaanne, galgalli kun galgala ol ba'uu nuuf haa ta'u. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Dhuguma ulfina sakaleessaa caalaa, isa dheengaddaa caalaa yoo Waaqayyoon eebonnee irra beelofnee irra ta'e, galgala kana Waaqayyo humna isaaticha ol nu baasu nutti dubbateera. Tokkoon tokko keenya adeemsa jalqabu nutti jira. Amma yoomitti iddoo sana keenya, amma yoomitti namarraa dhageenya, amma yoomitti ergaa dhageenya. Akka nuyi ofii keenya Waaqayyoon hin dhageenye maaltu godha? Waaqayyo tokko tokko keenya waameera ol kottaa gara koo kottaa. Hin dubbata Waaqayyo. Yaada kee keessa, fedha kee, hawwii kee sitti dubbata. Isa ni barbaadu sitti dubbata, karaa isaa sitti agarsiisa. Iddoo teenyu maaf teenyaaf, maaf dadhabbiin achi gadi nu qaba. Egaa waan nama laalleerra, sirriitti dhaga'u jenneerra, ulfina argatu jenneerra. Ulfinatu irraa mul'ata jenneerra. Inni sadaffaan eebba bara baraa argatu. Namni ulfina Waaqayyoo baatee deemu eebba bara baraa qaba. Maqaan Gooftaa kan eebbifame haa ta'u. Innis immoo seera uumamaa boqonnaa 22 irratti mucaa tokkicha qabu Abrahaam gaafa Waaqayyo bara meeqaa booda isaaf kennetti deebiseetuma akkasittiin jedhe. Mucaa keessa tokkicha isa jaallattu sana biyya Mooriyaa lafan isitti argisiisu, tullootan isitti argisiisu keessaati isa tokko irratti aarsaa godhinaaf dhiyeessii jedhe. Abrahaam fudhateetu gara tulluutti ol deeme. Utuu mucaan waan nama boosisu qaaftu. Namni ulfina Waaqayyoo keessa galee waan qabu Waaqayyoof kennuuf mararamu bulata. Namni ulfinaan Waaqayyoon arguu jalqabe waan qabu hunduma Waaqayyoof kennu, Waaqayyoof gadi dhiisu hin mararamu, harka keessan qabatu. Kanaaf Abrahaam gaaricha irratti inni ol ba'e. Inni guddate Waaqayyoon beekuutti, Waaqayyoon sodaachuutti, Waaqayyoon jaallachuutti inni ol guddate. Tokkicha mucaasaa Waaqayyoof wareeguudhaaf yeroo harka isaa fuudhee irratti diriirsu Waaqayyo ansi argeera dhiise. An dhuguma maqaa kootiin kakadhee si eebbisa jedhe. Eebba bara baraan hafu Waaqayyo isa eebbise. Kanaaf namni tulluu hafuuraatti, tulluu eebbaatti ol ba'e Waaqayyoof waan qabu kennu hin mararamu. Maalimmoo godhata achirratti eebbas immoo dabalata jechuudha. Kanaaf yoo ol baane eebba dabalan jechuudha. Inni sadaffaan maqaa Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Eebba akkamii? Eebba nurratti dhaabatu utuu hin taane eebba sanyiitti darbu. Isa amma yoonaatti ittiin sanyii Abrahaam jedhee ilmi namaa hundumti ittiin eebbifamu eebba sanaan Waaqayyo isa eebbise. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Inni afuraffaan immoo namni hafuuraan ol ba'u moo'icha argata. Moo'icha argata. Moo'icha mataasaaf qofatu hin taane moo'icha sabasaaf, moo'icha biyyasaaf, moo'icha biyya lafaaf taa'ichaan maqaan Gooftaa eebbifama. Innis immoo seera ba'uu boqonnaa 17 lakkoofsa 10 irratti yeroo sabni Israa'el laga keessatti Amaaleqootaa wajjin wal lolan Waaqayyo immoo Museedhaan akkana jedhe, ati immoo Aroonii fi Huurii fudhadhuuti gara gaaraatti, gara tulluutti ol ba'i, achirratti harka kee gara kootti ol kaasi, ani immoo moo'icha Israa'elootaaf nan kenna. Egaa tulluu sana irratti ol ba'eeti Museen harka isaa gara Waaqayyootti ol kaasa. Waaqayyo moo'ichi si biraa nuuf dhufa. Saba keenyaaf moo'ichi si biraa nuuf dhufa. Guddaan si'i, jabaan si'i, nuyi humna hin qabnu, humna kan qabu si'i. Ati moo'ichaan laatta jedhe harka ol qaba. Jarri immoo laga keessaa moo'icha argatu. Kanaaf lola warra laga keessa jiruu miti, lola warra holqa keessa jiruu miti kan moo'icha fide. Warra ol ba'ee harka isaanii gara Waaqayyootti ol diriirseti moo'icha biyya sanaaf fide, moo'icha saba sanaaf fide. Har'a yoo ol baane hafuuraan, yoo hafuuraan guddanne, Waaqayyoon beekuutti yoo guddanne, Waaqayyoon sodaachuutti yoo guddanne,
boo'icha sabi keenya irra boo'u rakkina sabi keenya irra keessa jiru furmaata kana maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u saba keenyaaf deebii taana isa sabi keenyatti boo'u kanaaf deebii taana kanaaf hafuuraan ol ba'u moo'icha nama tokko irra darbu moo'icha sabaaf ta'u namaaf kenna maqaan Gooftaa bara baraan haa galateeffamu. Egaa tulluu hafuuraan irratti Waaqayyo galgala kana tokko keenya erga waame Waaqayyo tulluu hafuuraa irratti leevelii isa irra jirturraa isa ol jedhaatti isa guddaatti sadarkaa sattaanutti ol guddadhu erganuun jedhe Waaqayyo qofas immoo miti obboloota kun sadarkaa ol jedhaa irratti kan hojjetu diinnis akkuma kanan hojjetu seexannis akkuma kanan hojjetu lakkoofsa boqonnaa 22 lakkoofsa 41 irratti Bala'aamiin waammateetu saba Israa'eliin abaari jedhetu gaara gubbaatti tulluu ol yaabaniitu abaaruudhaaf ol baane lafa dirreetti miti lafa holqa keessatti miti ilaalaa tulluu yaabaniitu abaaruudhaaf baane Waaqayyo garuu abaarsicha eebbatti geddare maqaan Waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf diinni akka tol jettu hin barbaadu akka tol kaatu hin barbaadu akka guddattu hin barbaadu gadi si qabu barbaadu waan hundumaa akka nuyi godhu barbaadu garuu akka nuyi kadhannu akka nuyi Waaqayyoon barbaaddannu hin barbaadu maaliif ulfinicha san argita waan ta'eef maaliif eebba san argatta waan ta'eef maaliif moo'icha san argatta waan ta'eef gaduma nuu qabu barbaada achumatti nu hacuucuu barbaada. Kanaaf galgala kanatti tokko keenya achumaan taa'u achumatti nafu jechuu qabna. Iddoo makaleessaan taa'u iddoo bara durii hin taa'u galgala kanatti dubbii Waaqayyoo wajjin tokko keenya walii galuu qabna. Yoo nuyi achi teenye gadi ilaalee kan gadi nu qabu barbaadu jira. Hafuurri Balaamiif Balaaqarras hin duune obboloota koo hin hojjeta biyya lafaa keessatti. Sanammoo cabsuu kan nu dandeenyu yoo hafuuraan guddanne maatii keenya irraa cabsuu kan dandeenyu saba keenya irraa cabsuu kan dandeenyu yoo hafuuraan guddannee ol baane seexana ilaala. Luqaas Maatewos boqonnaa 4 irratti Gooftaa Yesuusiin amma isheetti seexanne Yesuusiin gaara ol jedhaatti ol baafteetu mee biyya lafaa kana mootummaa biyya lafaa kana hundumaa ilaalee yoo kuftee anaaf sagadde kan hundumaan siif kennaa seexana ilaala tulluutti ol baaftee isheen ilaalee namoonni ijoollee Waaqayyoo ta'an immoo amma yoomitti obboloota koo amma yoomitti gajjallaa ta'e Waaqayyo akka nuyi gajjallaa akka nuyi laga keessa teenyuuf nu waame Waaqayyo galgala kana akka nuyi ol baanuuf nu waame akka nuyi guddannuuf nu waamaa jira hafuuratti akka guddannuuf nu waamaa jira. Kanaaf hojii Waaqayyoo hojjechuudhaaf guddachuu nu barbaachisa ulfina Waaqayyoo mul'isuudhaaf guddachuu nu barbaachisa gaarummaa Waaqayyoo dubbachuudhaaf guddachuu nu barbaachisa. Phaawulos yeroo dubbate isin amma yoomitti aannan dhugdee amma yoomitti aannan dhugdu isin yeroo kanatti silaa warra lafee qorquu danda'u ta'uu qabdu warra foon nyaatu ta'uu qabdu garuu amma yoon akka daa'imaa aannan dhugdee jijjiiramuu nu barbaachisa guddachuu nu barbaachisa obboloota jireenya hafuuraatti Waaqayyoon caalchifnee arguu nu barbaachisa Waaqayyoon caalchifnee dhaga'uu nu barbaachisa. Waaqayyo kan inni ittiin dhimma ba'uu barbaadu tokko keenyaan biyya lafaarraa ergamoota Waaqarraa miti amma kanaan booda kan hojii isaa hojjetu warra isa dhaga'uu barbaadaniin Waaqayyo dhimma ba'uu barbaada. Kanaaf har'as nutti dubbataa jira Gooftaan. Inni itti aanu Eeliyaasitti Waaqayyo waggaa dheeraadhaaf biyya Israa'el keessatti lafa gogaati ture bokkaan badee ture roobi badee ture jiidhi badee ture
tulluutti gaafa ol ba'ee jedhetti Waaqayyo akkasitti jedhe. Egaa amma mooticha Ahaabitti itti dubbadhu jedheen. Egaa amma biyya Israa'el guutuu kan ciisu ambokkaan arroobsaati itti dubbadhu jedheen. Eessarra dhaabatee sana arge? Tulluurra dhaabatee arge. Hafuuraan sababaa guddateef sababaa ol ka'eef akka bokkaan roobu iddoo tokkotti qofa miti biyya Israa'el guutuu kan ciisu akka Waaqayyo dubbatu irraa dhaga'e. Bara numittis Waaqayyo inuma roobatti jira ture. Bokkaan roobuufi jira. Galaanni doloolloon dhufuufi jira. Namni dhaga'u ture. Waaqayyo gaafa sanattis hin roobaa jedheetu isa hin rooba jedhe immoo Waaqayyo rasuma raawwata. Waan raawwatu sitti dubbata gaafa guddattu Waaqayyo. Waan raawwatu waan mul'atu meerreetu Waaqayyo akka namooti jedhan hin godhu Waaqayyo. Meerreenni Waaqayyo dubbate akka isaan jedhan hin godhu. Isa jedhe raawwata Waaqayyo si keessaan. Isa dubbate raawwata Waaqayyo si keessaan. Kanaaf Waaqayyo ulfina isaa gaafa sitti mul'isu ergaa qaba. Sabaaf ergaa godhee si erga. Sabaaf furmaata godhee si erga. Sabaaf hiikama godhee si erga. Kanaaf galgala kana tulluu hafuuraa kanatti ol ba'uudhaaf qophaa'uudhaan, guddachuudhaaf qophaa'uudhaan, jijjiiramuudhaaf qophaa'uudhaan, keessi keenya Waaqayyoof tole jechuudhaaf. Dhibaa'ummaan amma yoomiitti, dadhabbiin amma yoomiitti gad nu qaban boloota kun. Biyyi isaa biyya dadhabsiisaadha, biyya fiigichaadha. Garuu immoo isa kan foonii sana duukaatuma fiignu isa jireenyaa keenya kana immoo yoo ganne yoo mana keenya isa bara baraa kana yoo ganne yoo isa ofitti cufne yoo maal godha? Qabeenya biyya lafaa akka jirutti guurranne isa bara baraa kana yoo farkaa ganne immoo maal gatiinsaa? Suma dubbii Waaqayyoo jedhu. Kanaaf galgala kana dubbii keenya of ilaalu dubbii Waaqayyoo keessaa. Tokkoon keenya of ilaalu nu barbaachisa jechaadha. Egaa kakuu haaraa keessattis Gooftaa Yesuus Luqaas boqonnaa 9:28 irratti Yesuus Phexros, Yohaannisii fi Yaaqoobiin fudhateetu sagaduudhaaf gara gaaraatti ol ba'e jedhe. Bartoota isaa warra sadan sana fudhateetu sagaduudhaaf gara eessaatti gara gaaraatti ol ba'e jedhe. Taphachuudhaaf miti yookaan taa'uudhaaf miti sagaduudhaaf ol ba'e jedhe. Yeroo isaan duukaa ol ba'anitti jedhe. Isa kaleessa biyya lafaatti Yesuusin argaa turan miti. Isa kaleessa ijoollummaa isaaniitti jalqabanii yeroo duukaa deeman beekan miti. Utuu isaan ilaalanii Yesuus gaddaramee ulfina guddaadhaan argan. Ulfina isaa argan biyya lafaarra ta'anii ulfina Waaqayyo argan. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Darbees immoo Muuseedhaaf Eeliyaasiin utuu inni isaanii wajjin dubbatu arganii. Sagaleen Waaqayyoos ilma koo tokkicha isa ni jaalladhu isa dhaga'aa isa jedhu dhaga'ani. Maaliif? Sababaa ol ba'aniif. Warri jala taa'an suni, warri gajjallaatti hafan suni sagalicha sana dhageenye. Warri ol ba'e dhaga'u. Har'as namni hafuuraan guddatu kan caalu dhaga'a obboloota ko. Kan caalu dhageessa, dhoksaasa caalu dhageessa. Isa nama duraa dhokate, isa biyya lafaa duraa dhokate, isa mootota gurguddoota beektota jalaa dhokate Waaqayyo si dhageessisa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Dubbii masaa irratti yeroo waame maal jedha Waaqayyo? Yeroo as kottu jedhe sanaani ani wanta dhokate sanan sitti mul'isaa ittiin jedha. Wanta dhokate har'a jireenya keenya jalaa maaltu dhokate? Saba keenya jalaa maaltu dhokate? Wanta dhokate sana arguu dhaga'uu yoo barbaanne guddachuu nu barbaachisa. Hafuuratti guddachuu nu barbaachisa. Yeroo hafuuratti guddannu nuuf haa ta'u. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Egaa hojii ergamootaa boqonnaa 10:9 irratti Phexros mana namaa keessa taa'eetu akka sa'aatii 6ffaatti sagaduudhaaf bantii manaa isa gararraatti isa olaanutti ol ba'ee jedha. Yeroo inni itti ol ba'e sanatti Waaqayyo mul'atatti argisiise, Gooftaa mul'atatti argisiise.
bineensota garaagaraa waaqarraa gadi bu'an itti argisiisetu bineensota kana qalee nyaadhuutti hin galleef Phexrosiif Waaqayyo wajjin wal'aansa wal qabee akkamittiin jedhe. Waaqayyo garuu hojiinsaa dinqiidha. Ergasii booda namooti ergamanii dhufan duuka akka inni deemu ergatti dubbate booda gaafa mana jarootaa bira dhaqu maal jedhe Phexros akka Waaqayyo nama waliin caalchifne hamma nan bare waan ati hin beekne si barsiisa Waaqayyo waan ati hin dandeenye si dandeessisa Waaqayyo wanta ija namaa duraa dhokatee hin beekne isa dhokatee ture sana akka ati bartu godhu kanaaf amma nan bare. Galgala kana keessatti kadhannaan obboloota koo yoo kadhannaadhaan ol baane yoo qajeelinaan ol baane yoo jaalala Waaqayyoon ol baane Waaqayyo waan baay'ee nu barsiisuu qaba. Waaqayyo waan baay'ee nutti agarsiisuu qaba. Waaqayyo waan baay'ee nu hojjetu qaba. Waaqayyo waan baay'ee mo'icha nu keessaan dabarsee fidu qaba. Galanni Gooftaadhaaf haa ta'u. Kanaaf galgala kanatti Phexrosoo mana isa irra keessaatti ol ba'e. Waaqayyo tokko keenya eebbisee baay'een keenya mana isa irra keessaa qabna. Golli mana keenyaa isa irra keessaa mana irribaan immoo mana kadhannaati laata. Manatti Waaqayyoon barbaaddannu moo mana yeroo hundumaa dadhabnee gallee callifnee ma keessatti kufnee rafnee bulluudha. Manni keenya mana kadhataa ta'u. Mana kadhataa ta'u. Mana furmaataa ta'u. Mee galgala kana hundumti keenya miilla keenyaan dhaabannee mee Waaqayyoo duratti of ilaalu.